qabee meeshaa wanni kanarraa kutate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii chaanala Azalaatu iddoo jirtan maratti salaamanni kan isin haguu jechaa. Jaalalti teenya tan eegallee akkuma itti guddaatti jirti. Viidiyoo tana yeroo agartan like, share, subscribe godhuudhaan na guddisaadhaan isin jaa. Ani aartii fuula duraa aartii cimaadhaan nama as deemu jiru like, share godhuudhaan na gargaaraa jechaa. Arraan tana bisooti yaa wajjin isii bira taa'eetiin akka ajaa'ibaa guyyaa dabre osoo naaf isiin bakkuma amma jirru kana tatteenyee haasawaa jirru jaartiin tajalqabaa alaa seentee shororkaana gootee turte. Garuu isiin isan maan tana caaltuunis du'eetiin dhabu malee gartee yoo isiin waadaan addi jees ani sidiisuu hin deemuu jetti. Kanaaf ani caaltu sagantaa gaafadhu hordoftoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya dhugaa yakkamaa jirtetti naaf itti garuu wanni itti nu baasaatti siin jirtu dhugaa jaartiin ta'e aadtiin asiin turte amma dubarsiitu. Maal siin jetti siin abbaa? Isiitutti na nagee isa kana kanaaf kana akkachuu qabda waan si jaaladhu mana biraatti si fudhu isuma kanaan si fudhatte waada na agartee turte. Garuu wajjii asitanii yeroo san maaliif akkasitti hin gaafatirree ammaan tana waggaa xiqqishoo waggaa yeroo san mushaakilaa gootu isinis gabbaateetuma hottee yeroo gabbaatee hottu hanga ammaatti bilbila naa bilbiltee turte laakiin akkanaa miti jeetiin gorsee waa hundaa sirreesseetiin jiraatiin haarinii garuu ati aarri sirraa hin barbaadu rifaatuun sirraa hin barbaachiftu mee akkam jetteeni turte yeroo sanatti akkamitti ol mareettan? Boodana garagaluu ta'e jettee nan nageenye. Si garagaluu jettee miti waada na agartee turte garuu warra guyyaa keessa agartee jirti. Yeroo hedduu si rabbayte. Yeroo dalagaa irraa dhuftu dhugaa akka Laalaa isiin amma waan itti dhagahamee jira dhugaadhaan dharaadhaan nuti kun waan nama dhagahamee jira yeroo walitti nu guddise waa'ee bira yaadda. Dheerifattee jira. Haani giraa miirrifattee waan jettu dhabdee. Dubo ati waliin isaa wajjin wal taa'aadhaa aadiidhaa naaf ati nama saayibaa takka hedduu takka wal jaalanna kanaafuu isa heerumuu qabdaa. Heerumii rakkoo hin qabu siin jettee turre duraan isiin. Isin naan jee dhugaa isin naan jettee turte garuu warra hedduu takka narfachiiste hundi sana akka jechuu saniini. Dhugaan si garagaltee jechuudha. Na garagaluu saniinis hedduu takka qalbiin na cabte. Abshir maal jaanni beektan malaan bishaan waadanii jaani. Namni mala qabu malaan dhabuu jaani. Namni mala qabu namni afaan qabus afaan dhabuu jaani. Kanaaf suwaariifa mee maasii tokkoon si fi dubbitan irratti mee maasii tokkoon naa dhabe. Maal jaan gaafa durii duratti gaafa damiinummaadhaan bulan san ni beektaami dhageessira. Gaafa damiinummaadhaan bulan sanii ilmaan obboleeyyan lama jaan. Yeroo obboleeyyan lamaan sun mana keessaa naman qabanii hedduu takka jeeqamaa turanii jaan. Jeeqamaa turanii akka malatti yaaddawaa turanii waan godhan dhabanii harra guddaa sun harra gowwaa san tokko shaatira tokko gowwaadha. Harra gowwaa san irra guddaadha. Ka gowwaa san irra guddaa jechuu fa'i. Yaa haaqila keenya deemeetiin nuuf dalagaa bakka gartee taajiraa bakka damiinaa deemeetiin nuuf dalagaa akkam jettaa jeen. Taa'ini goddaamtaa garaan kiyya hoggaa ati goddaamte sin danda'uuti. Guutumatti irraa fuudhe sadeenuu bakka takkatti irraa fuudhe. Yeroo san akkasitti
Daminiinis akkamiin siin jee yeroo duraatiin akkana siin jeetiti gartee waan sii godhu hin qabu jeetiti isa kana fuudhee karaa ganda isaanii deebise osoo damoosa isaallee hin kafaliniif. Sanii san booda shaaxirriinis yeroo inni akkasitti dhaqee dhiiga yaafachaa dhaqee akka loon qalaniitti dhiiga yaafachaa dhaqee gowwichi. Shaaxirtichi maaltu akkana si godhe jeen? Maaltu akkana si godhe jeeni beeka? Hayi wanti akkana na godhe bar mana qe'ee damiinaa osoo hin dalagachuu jiruuti akkanatti ta'e jeeni. Daapuu irraa hin kafalaa jeeti shaaxirtichi mana damiinaa dhaqe karaa biraa. Yeroo bakka biraa dhaqu inni isaatu mana damiinaa dhaqe. Mana damiinaa waggaa dhaqu na dalasiisiyaa damiinaa jeen lakkii amma dura kanatti sareen tiyya nama nyaattee jirti sin dalaysiisu jeen rakkoo hin qabuuti na dalaysiisii jeen. Akkamitti si nyaatti sareenitti amma dura nama nyaattee jirti tasanii waanuma nyaadhu naa qopheessi jeen sareen na nyaattu. Galgala irraa yeroo takka yeroo walitti dhufe sareen itti dhufte duruma darba biruma kota. Ammaas hoggaa ol deebisu duruma darba biruma kota. Sareen biddeena nyaatti malee nama isa nyaatti gana waan nyaattu harkattee jirti sareen. Akkasitti guyyaa biraa ati numaa utaate haa guyyaa hanga kana keessatti sareen akka jara kaanitti meeshaa sirraa hin fudhatin ati numaa utaate taa'e jeen hiiki jeen numaa ati kanuma qe'ee warra soddaa hojii dhaqanii fuudhee koteen. Osoo deemu jiranuu karaa irratti damiina hayi bar kopheen tun sirraa hin bareeddu jeeni bara. Hayi hin bareeddu damiina keenya hin bareeddu deebi'eetiin ta biraa manaasii fuudhaati kan ofirraa baasi jeen. Irraa baaseetiti hoggaa kophee irraa baasu ceeyaa galee gartee inni damiinni kophee argeemi jaartii lama qaba damiinni. Damiinni isaan lachuu wanni jee kottu jee akkamitti kana jaa bas jee jiraatiti dafa ammaan tana nakannaa jeen. Akkamitti damiinnitti kannaa jaa damiinnitti kannaan jiru kunoo gaafadhu jeen damiina nakkannuu dida jeeni beekte itti kannitan jeen halaala taa'ee lallabee jarri akkasitti bakka takkatti lachuutu wanni gurbaa obboleessa isaa kafaloo jira beeka gurbaan gumaa kafaloo didee jira damiitichi bakkuma takkatti beera isaa lachuutu wanni jee ammas deebisi ceeyaatti isa deebi'e kophee lachuutu fuudhee damiin dura gartee hoggaanii fi isaan nakkannuu diddan jiru itti kannitan immoo itti kannitan jeen ajajee mire takka moo lachuutu jeen lachuutu jeen lachuutu ganaa gurbaan lachuutu ni tolche jechuudha dhalaa beera isaa lachuutu tolche kophee fuudheetiti ceeyaa dhaqee beekta. Sa gurbaatiin kun waamuwaatiin ce'uutti hin jirtu fardaan ce'uutti hin jirtu kamitti kan ceetee dhuftee jennaan gaafa duraati bar namni dhiirti katiyyaa gartee wanni kana na goote jeen. Amma yoo ati kas na goote ree anis akkamatti hin ce'aa jeen. Jeen. Fuudheetiti isaas calqii ta'eera. Fuudheetiti isaas afuufe gurbaan. Nam sadii mire osoo deemu jiranuu mana warra soddaa dhaqan. Mana warra soddaa waggaa dhaqan. Gurbaan lakkaanuu harree inni gartee harree fardaa fi harreedhaan deemu jiranii farda koree jira harree midhaan irra fe'ee jira mire midhaan san keessaa gannaqee gurbaan kushaasha re'ee itti guutee jira. Udaan re'ee itti guutee jira. Akkasitti waggaan fichi dhaqan tokko midhaan harreerra jiru sun kushaasha re'eette lama wanni ta'e beerasaa akkas godhe sadii isa godhe afur warri soddaasaa akkamitti ati kanatti kushaasha nu tuffattee kushaasha fidda jedhanii itti ka'an jechuudha. Akkasii firraa ari'anii mire akkasitti gurbaan gumaa waa meeqaa baasee jiran bakka takkatti. Gumaa
Gumaa waan tokkotti isaanii bu'aa meeqaan baase. Shaaxirummaan akkasii. Kanaaf namni banni maayimaasaa kana siimummaa fi waan biraatii miti. Akkamitti akka jiraattu namni tokko jiraachuudhaaf akkamitti akka jiraatu siistama akkamitti akka gartee waa hundaa'u jalaa bahu akkamitti akka haasawaa kana tolchu akkamitti akka gartee namummaa injifachuu danda'u akkamitti akka nama asitti as dhuunfatee gartee nama amansiisuu danda'u waa hunda biraa qabaachuudha. Kanaaf ani waan hin godhiniin beekaa hin yaaddayinii eegaa ati na jaalattee onnee naaf kennite gartee humaatii miti. Isinis yeroo sana akkuma arte kuttee beekta amma bilbileetiin irraa gabbuusee isis amansiisee akkasitti yeroo gabaabaa keessatti akkanaaf gartee wal harkannu ni taasisa. Kanaaf na dura yaaddeenii humaatii miti na dura yaaddeen jechuu barbaadeeti. Takkanaa digaayee gaayee gartee waan nan isin fayyuudha. Atis isii maal akkuma duraa waadaa sii galtee jirtutti gartee wanni godhuu qabdu jechuudha. Amansiisuu danda'uu qabda. Isii wajjin haasa'uu qabda. Akka diinaatti osoo isiin akkana naan jetteettee birraa hin sodaanne suuteetteetti dhiyaachuu qabda jechuu barbaadeeti. Yeroo muraasa keessatti hin biradadhee kanaaf kana akkuma duraanis biraan dhayituu bilbilumaan na wanni goota bilbilumaan. Duraanis siitu karaa kanarra na kaaye. Diboo egaa karaa. Awwaan gadi seenaa maaltu si dhagamee ati ijoolleen firraa gaafa datasanii naaf siitu rakkoo hin jirtu. Ammallee hin fayyisan. Akkas taanaan maatii miti rakkoo hin qabu. Amma deemneetiti firraa magaalaa kana keessa shirshir jenna akkamirraa ilaalta. Rakkoo hin qabu. Maal gaafa dhiyootis osuma nuti magaalaa keessa baanee yandi tatteenyee waliin haasa'u jirruutiti veteraan akkasii sirnuuf jetti. Amma kanaafuu firraa wakii jenna. Yallaa ni deemnaa wanta. Kan